Akka fuune kabajamtoota furdoftoota kaabbaatiif nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata rabbi har'a deebinee dhufnee jirra. Baga guyyaa kabajamaaf jaalatamaa abbaa keenya matmiqa malakoot qidduus Yohaannisiin isin geessinin jenna. Har'a daandii dheeraa deemnee dhufnee iddoo kanatti argamnee jira jechuudha. Iddoon kun eebbifamaa, iddoo barakanni guddaan jiru jechuudha. Kanaafiyyuu akkuma argaa jirtan reefu makiinarraa buunee seenaa jirra. Kanaafiyyuu nu waliin turaa isiniin jenna. Oolmaan keenya guyyaa har'aa iddoo kana iddoo eebbifamaa kana jechuudha. Kanaafuu Yohaannisirraa matmiqa malakoot qidduus Yohaannisirraa Waaqayyo barakataaf radeetii isaa nuuf haa qoodu isiniin jenna. Turtiin keessan waliin haa ta'u, nu waliin turaa. Amma akkuma argaa jirtan keessa seennee jirra. Iddoon kun akkuma argaa jirtan gooftaa keenya Yesus Kiristoos gisee harka Yohaannisitti xammaqamoo jechuudha. Akkuma argaa jirtu iddoon kun illee iddoo taarikaawwiiti jechuudha. Iddoon argaa jirtan kuni garuu Waaqayyo iddoo kana nu ga'uu isaatiif galatoome haa ta'u isiniin jedha. Maaliif iddoo kana ga'uu jechuun dhugaa waan guddaadhaani. Iddoon kun maalidha yoo jettan immoo iddoo mormi abbaa keenya matmiqa malakoot qidduus Yohaannis itti arrafe jechuudha. Waggoota dheeraa erga barsiiseen booda iddoo kanatti kan arrafe jechuudha. Kanaafiyyuu iddoon kun iddoo barakataa, iddoo eebba qabu, iddoo eebbifamaadha jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa baay'ee namatti tola, baay'ee nama jedha. Akkuma argaa jirtan kinoo baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf. Baay'ee nama jedha. Kanaafiyyuu isinillee immoo akkatti bohaartan abdii qabna isiniin jedha. Kabajamtoota keenya nu waliin turaa, waliin daawwannaa, waliin barakata qoodannaa isiniin jedha. Warroonni mana kiyyaaf haaraa taatan subscribe, like, share, comment gochuun nu waliin turaa isiniin jenna. Kanaafiyyuu amma ganaadha reefu seenaa jirra waan ta'eef karaa keessatti ganaan seenne karaa gadii jechuudha. Akkasuma karaa gadii kanallee maaltu akka jiru waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Nu waliin turan affeerraa keenya viidiyoo keenya laayikii gochaa nu waliin turaa isiniin jenna. Turtii gaarii.
kabajamtoota keenya har'a guyyaa gaarii akka nu waliin dabarsita shakkii tokko hin qabnu. Maaliif dhugaa iddoo addaa iddoo baay'ee nama hawwatu waan ta'eef iddoon kun immoo iddoo siilii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jechuudha. Iddoo kanatti tsaloota irreen goonee deebinee jirra. Amma immoo achi deebinee taa'aa jira jechuudha. Gubaa'een keenya hin jalqabamne. Kanaafiyyuu amma gubaa'een jalqabutti jennee keessa deemnee sagantaan jechuudha. Amma inni jalqabutti keessa deemnee iddoon kun iddoo eebbifamaa iddoo barakataati waan ta'eef jechuudha kabajamtoota keenya. Kanaafiyyuu dhugaa guyyaa gaarii akka dabarsaa jirtan waliin abdii qabna. Hunda keessaniyyuu warra iddoo kanaan dhufne iddoo kanaan Waaqayyo isin haa ga'u. Barakata nuti qoodanne kana isinis akka qoodatan isin haa gargaaru isiniin jedha. Yeroo gaarii nu waliin dabarsaa. Ammallee viidiyoon keenya akkuma itti fufetti jira. Laayikii gochaa nu waliin turaa isiniin jenna. Hayyee kabajamtoota keenya waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti fayyaa ta'aa nagaan nuu tura. Bakka jirtanitti Waaqayyo isin faana haa ta'u isiniin jedha. Baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabajna. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa.